Ashamaar kafuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaanibsi akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu jennaa. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaanibsi qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhagoof jirtan ajajaan olaanaa Aboo Jalmarroo Dirribaa haasawa Duulee Irboshinni gaarratti taasisaniin deebisaa jajjabduu muummee Abiyyi Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa fi Presidaantii Shimallisiif kallaatan Abooboon barbadeeffame baqate biyyaa beekan isaan jedhanii fi akkasuma Shimallis Abdiisaa waboon harka laataa jira jedhanii yeroo garagaraatti kan dubbatan balballi marii banas kan jedhan ammoo waboon duuba deebii hin qabu sodaa hin qabnu kan jaan ammoo Jalmarroon humni keenya kan barbadeeffames hin jiru jechuudhaan Duulee Irboshinni kan labsaniifis dubbatanii jiru. Kanaafi kanneen biroo jajjabootaan qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota maatii Muhaanibsi namoonni YouTube chaanaalii keenya Muhaanibsiif haarawaa taatan YouTube chaanaalii keenya Muhaanibsi subscribe gochuun maatii keenya ta'uun nutti makamaa. Warroonni maatii Muhaanibsi taatanii jirtan ammoo viidiyoo keenya laayikii fi sheer gochuu yaada keessan gara komentii nuuf qooduun dagatinaa. Qophii keenya ammaaf qabanne kana isinitti himuudhaan hagaduma sagantaatti si waliin kan turu ana Muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu waliin turan ammas afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya laayikii sheer gochuu hin dagatinaadha. Ajajaan olaanaa Aboo Jalmarroo Dirribaa haasaa Duulee Irboshinni gaarratti taasiseen waan qabsoo wanti isin quba hin qabne hin jiru. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi alaa hundi itti dhiyeenyaan hordoftu wanti adeemaa jiru waan haaraa miti. Nama waa'ee qabsoo keessatti quuqama qabuu fi wareegama itti kafalaa jiru hundumaaf kan jedhan Jalmarroon eega yeroo darbee kana ammoo wanta deemaa ture isinuu ni beektu. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon nagaaf jecha rakkoon Oromoo karaa nagaa hiikoo argatee osoo rasaasaas hin dhukaafne Oromoof Oromiyaadhaaf waalaanne waa hojjanna. Haguma ammoo nagaaf bakka laanne ammoo biltsiginnaan akka itti waalaalu waan qabuuf wanti sun sodaa itti fakkaates haa ta'u yookaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon akeekaa fi kaayyoosaa qawwee kaasisiisee abbootiin keenya kumni kittilli itti kufe ammoo kan ganamaa sana waan dagate itti fakkaachuu ta'us hin beeknu. Gaafa wanti sun silaa ammoo Oromoon barbaadu hubatame yoo danda'ame marsaa biraallee itti haafufamu. Uummanni kun baay'ee rakkatee keessumaa ammoo bara ilmaan Oromoo afaan Oromoo dubbatan barcuma aangoo siyaasaa harkaa qabu jedhamu kanatti dootii takka mootummoota biyya sanaa kan darban hunduma keessatti mudatee hin beekne mudataa jiru kun dhaabbachuu qaba kan jedhutti ammoo amannee amantaa qofaa miti wanti sun murannoo nama gaafata. Kana hunduma goone marsaan itti aanu itti fufee wanti kun xumura argachuu qaba jennee gadadoon uummataa kun akkaataa kanaan Oromoo bakka buutanii aangoo siyaasaa qabatanii masaraa mootummaa kaleessaa alagaan Oromoo gabroomsaa ture keessa teessanii ammoo yeroo jirtanitti haalli qaanessaan akkasii karaa keessan uummata Oromoo irra gahuun dhaabbachuu qaba. Biyyattii sana keessatti haala mootummaan itti jiru kanaan ammoo gara biyyaatti deebi'anii waliin hojjechuu waan salphaa waan hin turreef ammoo kana hunda shallaga keessa galchuudhaan Oromoo irraa gidiraa du'aa hidhaa dararaa irraa dhaamna jennee ta'uu didi ammoo kan jedhan Jalmarroon haalli ta'uu didu sun ammoo akka duraan jennee biltsiginnaan akka itti waalaalu waan qabuuf duula guddaa waraanaa takkumaa godhee hin beeknee fi meeshaalee guddaa takkumaa fayyadamee hin beekne guutuu Oromiyaatti waan nagaa booressu waan kutannoo fi murannoo nuti nagaaf qabnu fashaleessu waan gara fuulduraatti illee hulaan nagaa tasuma ammoo akka hin jiraanne taasisu duula akkasii gaggeesse kan jedhan Jalmarroo mootummaan biltsiginnaa isaan gubbatti duula kana cinattis ammoo olola guddaa waraanni bilisummaa Oromoo waboon gonguma tasumas hin jiru jedhamutti akka bittinnaa'ee fi caphee booji'ame harka kennate sanirratti ammoo duulli isaanii xumura argatee jira. Wanti deemaa jiru waraana baqatee jiru funaanuu akka ta'e
qaamni mootummaadhaa gubbaadhaa hanga jalaatti ololli miidiyaa guddaan waraana bilisummaa Oromoo waboorratti deemaa ture kan jedhan Jalmarroon haasaa isaanii kanaan nuti akka waraanaatti akka dhaabaatti waan hojjannu beekna yoomii fi eessatti akka hojjannus beekna kan jedhan Jalmarroon sabni keenya immoo waan barbaadu akka argachuu qabus ni beekna jedhan daandii dheeraa fi dadhabsiisaan wareegama ulfaataa gaafatu yoo osoo achi hin gaamin mootummaan kun qalbii godhatee bulgootee dhiiga namaa ammoo soorachuu dhiisee namummatti deebee waan Oromoodhaaf malus osoo hin sharafin kennee kaleessa marsaa hedduuf dantaan Oromoo waan sharafameef dinnee borus ammoo ulaan nagaa jira taanaan hin sodaannu kan jedhan Jalmarroon garuu xiqquma ammoo dantaan Oromoo irraa irrannaan ammas hin barbaannu jedhan ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaa haala akkasiin duula nurratti gaggeeffame keessatti waan hojjannu waan beeknuuf ammoo yeroo mariidhaaf deemnellee mootummaa kanarraa abdii waan hin qabneef garuu nageenyaaf iddoon nuti qabnu guddaa waan ta'eef sana ammoo hundatti agarsiisuudhaaf deemne waan ta'eef duulli jedhamee fi ololli ta'es ammoo facaatii booji'amu harka kennachuudhaa fi guutummaan guututti baduu waraana bilisummaa Oromoo irratti ololamaa ture miidiyaa gubbatti malee takkallee lafarratti dhugaas akka hin taane beeksisuudhaaf yeroo ofii keenyaa barbaannetti sagantaadhaa fi karoora mataa keenyaa guutummaa Oromiyaatti lola duula irbuu shinnigaa labsuun barbaachise kanaaf ammoo lola kanaa waraana keessan barbadeessaa jirra jechuudhaan Jalmarroon callisa yeroo dheeraa booda muummee Abiyyi Ahmad Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa fi pirezidaantii Shimeedhaaf deebii waraanaa laachaa jiraachuu isaanii himanii jiru. Jalmarroon erga callisa yeroo dheeraati humni keenya banne hin barbadeeffamne jirra jiraachuu keenya ammoo diinaa fi firattis mul'ifnee jirra Oromiyaa keessaa guutumattuu mootummaa raasuudhaan hordofnee humna isaanii facaafnee baasaa jirra kan jedhan ammoo yeroon isaatis amma jedhan deebisaa mootummaadhaaf laachuudhaaf yeroo mootummaa waboon barbadeeffame bittinnaa'e faca'ee harka laate jedhamaa ture callisuudhaan Jalmarroon duula irbuu shinnigaa kan labsan humna isaaniitiin guutuu Oromiyaa keessatti mootummaas kokkee qabu irratti argamu ammaan tana ammoo Jalmarroon kana kan gooneefis deebisaa san laachuudhaafis kan jedhan deebisaa san ammoo yeroo barbaannetti malee akkanumaanis illaannu jedhan ammaan tana kunoo guutumattuu waan barbaadamus gochaa jirra kan jedhan diinninis firrinis argee jira diina keenya ammoo naasifnee fira keenyattis abdii horree jirra guutuu Oromiyaa dhuunfachuu irratti argamna kan jedhan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jalmarroo Dirribaa lammeessaadha. Dubbii jajjabduu dubbatan kanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroo Dirribaadha. Ajajaa waraana waliigalaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi ajajaa humna qilleensa biyyattii Jeneraal Yilmaa Mardaasaatis hedduu naasisanii jiru. Jarattiin badde barbadeessine jechuudhaan otoo isaan dhaadatanii fi akkasuma humna muummee Abiyyi Ahmad yeroo garagaraatti ittiin dhaadatan humni keenya humna Itoophiyaa bira taree Afrikaadhaafu ammoo gahu jechuudhaan ammoo ittiin dhaadatan kanatti Jalmarroon jirra arras hin banne jechuudhaan diina keenya barbadeessuu irratti argamna kan ammaan dura ololamaa ture hundumaafuu deebisaan keenya kunooti jechuudhaanis dubbii jajjabduu dubbataniin duula irbuu shinnigaa kanaan humni isaanii milkii guddoo gonfatee akka jiruu fi lolichi haga xumura bilisummaattis itti fufa waan Oromoon barbaadu hanga mul'ifnutti waan sabni keenya fadhus beekna duuba deebiin qabnu guutamee ammoo hanga kennamuttis nuti qophiidha kan jedhan tokko irraa irrannaan ammoo hin barbaannu lolichi itti fufa balballi marii ammas banaa taanaan nuti qophiidha hin sodaannu jechuudhaan waamicha yeroo garagaraatti ammoo ji'a tokko keessatti pirezidaantii Shimallis Abdiisaa godhanii turaniifis deebisaa quubsaa laachuudhaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa Jalmarroo Dirribaa lammeessaa bifa kana fakkaatuun dubbatanii muummee Abiyyi Ahmad Birhaanuu Juulaa Shimeedhaa fi akkasumatti illee Yilmaa Mardaasaa yeroo ammaan tanaatti bowwaa mataa hamaas itti gadhiisuudhaan wareersuu irratti argamu.
wal waraansi hamaa waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi humnoota mootummaa gidduutti lixa biiftuutti gaggeeffamaa jira. Lola WBOn zoonii lixaatti gaggeessaa tureen ammoo Birgeediin Murtii Guutoo Baha Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyuu keessatti humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasuun daaraa botara godhee jiraachuu beeksisee jira. Lola kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo WBOn meeshaalee gurguddoo boojuudhaan ajajaa 51 sammuu harkaan qabee jiraachuu kan hime. Meeshaalee qawwee akka AKM hedduudhaa fi gama biraatiin mortora dabalatee humnoota mootummaarraa guyyaa har'aan tanaa diiramaan lola bane kanaan injifannoo guddoo gonfatee irraa booji'ee jiraachuu Birgeediin Murtii Guutoo Baha Wallaggaatis beeksisee jira. Aanaa Gobbuu Sayyuu keessatti kan Dagishee keessatti diirama kana humnoota mootummaa biyyee nyaachiseetiin jira kan jedhe Birgeediin Murtii Guutoo lolli haga xumura bilisummaattis itti fufa jechuudhaan tarkaanfii jajjabduu fudhachuudhaafis akka jiru beeksisee jira. Kana malees kaaba Shaggar keessatti ammoo aanaa Kuyyuutti lola jibbaataa diinni taasisaa tureen ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn injifannoo boonsaa argatee jiraachuu beeksisee jira. Lola jabaa guyyaa har'aan tana gaggeesse kanaan hedduu isaanii biyyootti dabaluu kan beeksise. WBOn kaaba Shaggaris 170 ol bakka irraa deebiin qabnetti erguudhaan 140 ol ammoo hojiin ala godhee barbadeessee jiraachuu WBOn giddu galeessaatis beeksisee jira. Wal waraansi WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru lixarraa haga giddu galeessaatti jabaachuudhaanis ittuma fufee jira. Ijoolleen jalmarroo duuba deebiidhaaf ammoo waan kaayyoo qabanis hin fakkaatu duratti deemuu malee. Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaa humna kana barbadeessine balleessine humni kun dadhabe baqate jedhaanis amma inumaatu opereeshinii maqaa Irbushinnigaa jedhuun isaan gubbatti labsuudhaan ijoollee isaanii jalaa kuffisuu irratti argamu. Jalmarroon WBOn tarkaanfii jabduu yeroo ammaan tanaa fudhachaa jiruun injifannoo gonfachaatiin jira kan jedhe tarkaanfii jajjabduu wal fakkaataa goleelee Oromiyaa keessatti fudhataa jiruun Oromiyaa lafa awwaalcha diinaa godhaan jira jechuudhaan humnoota wal makoo ta'an raayyaa ittisaa biyyattii humna kumaandoo Riippaabilikaan Gaardii akkasumatti illee haga dhiitee kufaa Oromiyaatti tokko isaaniitiif ammoo balleessaan irra taramus hin jiru jechuudhaan adabbii jabduu gubbatti fudhateenis diina akka malee naasisee jiraachuus beeksisee jira. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOn gonfachaa jiru yeroo irraa gama yerootti dabalaa kan dhufe ammoo injifannoo WBO kun mootummaattis bowwaa mataa hamaa fi dhukkubbii jabdus akkuma ta'etti jira. Humnoonni yeroo garagaraatti leenjii loltummaa humna addaa jechuudhaan ammoo kennamaa fi turee fi akkasumatti illee kumaandoo waliin WBO dura akka dhaabbataniif bobbaafaman hundumti isaanii WBO dura dhaabbachuu dadhabuudhaan meeshaaleen gurguddoon kanneen gatii baheessa ta'an ammoo harka WBOttis kufaa jiru. WBOn akkuma jedhe ammoo tarkaanfii jabduun fudhachaan jira jedhuun diina koo barbadeesse jedha. Lafoota hedduus qabachuudhaan giddu galeessa keessatti mootummaa Abiyyi Ahmad kokkee qabuudhaan injifannoo guddoo gonfatee fuulduratti adeemaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo WBOn beeksisee jira. Daandiin guddichi Finfinnee irraa gara naannoo Tigraay geessu naannawa Raayyaa Lamaxaatti guyyoota 3 darban keessa cufamee sochiin konkolaataa danqamuu jiraattonnii fi aangaan Addis Istaandarditti himan jechuun Addis Istaandardi gabaasee dhuma torban darbee keessa dargaggoonni daandii guddicha gara Tigraay geessu irratti dhakaa guuran karaa cufuudhaaf ammoo yaalii godhanis humni raayyaa ittisa biyyaa fi poolisiin federaalaa daandii cufame bansiisaa turuu jiraattonni Addis Istaandardi dubbise himan. Bulchaan godina kibba Tigraay obbo Habtu Gorgis gama isaaniitiin guyyaa 3 darban keessaa seensa magaalaa Alamaxaatti ammoo yaaliin karaa cufuu godhamu eeruudhaan haa ta'u malee daandiin kun guutummaan guututti ammoo akka cufametti odeeffannoon dhiyaachaa jiru sirrii miti jedhanii dubbachuu isaanii Addis Istaandardis gabaaseera.
Ulfaataa Jabuutiitti mudateen torbaanota darban lama keessatti lammiileen Itoophiyaa konkolaataa fe'umsaa konkolaachisan 3 fi akkasuma ogeessi suphaa tokko Jabuutiitti lubbuun isaanii darbuun himame. Konkolaachiftoonni fe'umsaa gara Jabuutii imalaa turan achi osoo ammoo hin geenye karaarra akka turan taasifamuunis ibsamee jira. Jabuutiin oomishaalee ala ergii fi kanneen gara biyyaa galfamaniif ammoo daandii geejjibaa ijoo Itoophiyaa namoota lubbuun isaanii darbe keessaa tokko konkolaachisaa geejjiba dhuunfaadhaan yoo ta'an konkolaachiftoonni hafan kan biroo lama ammoo kan dhaabbilee mootummaa keessa hojjetan akka turanis himamanii jiru. Ogeessi suphaa konkolaataa lubbuun isaa darbees hojjetaa geejjiba galaanaa fi loojistiikii Itoophiyaa keessa kan hojjetaa ture yoo ta'u konkolaachisaan inni tokko lubbuun isaa darbe ammoo dhaabbata misooma naannoo Amaaraa kan ta'e konkolaachisaa geejjiba Turkii Abbaay akka turanis yeroo ammaatti Addis Istaandard himuudhaanis gabaaseera.